sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Bitootessa 14 bara 2017 harka fuuni akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Sagantaa keenya guyyaa har'aa karaa jaalabdii bilisummaa oduu isin dhageessuun eegalla. Beeksisa walaloo barruu haala yeroo irratti barraa'ee fi wallee warraaqsaas ni qabna. Hundumti isaanii wal duraa duubaan isiniif dhiyaatu. Kan isin keessummeessaa isin waliin turu ani Biiftuu Galgalooti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Amma oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin ani Abdii Bilisummaatiin. Weerarri loltuun Itoophiyaa fi liyyuu poolisii Somaalee waliin ta'uudhaan uummata Oromoo godinaalee Harargee Bahaa fi Lixaa irratti taasisan cimee itti fufeera. Haaluma kanaan bitootessa 10 bara 2017 godina Harargee Bahaa aanaa miidhagaa lolaa Araddaa Mudhii Baalliitti liyyuu poolisiin naannoo Somaalee mana barumsaa Waaccuu jedhamu guutummaan guutuutti erga barbadeessitee lola Araddaa bilisummaa keessatti gaggeeffameen poolisiin tokko maqaan isaa Hasan Adam kan jedhamu yommuu du'u 2 immoo madaa'aniiru. Kanneen madaa'anis Ibroo Muhammad Sulee fi Abdul Hakim Muhammad Hasan kan jedhamanidha. Akkasumas godina Harargee Lixaatti walitti bu'iinsa liyyuu poolisii fi jiraattota bakkichaa waliin godhame irratti liyyuu poolisiin Somaalee loltoota Itoophiyaan gargaaramee lubbuu Oromoota hedduu galaafachuunsaa maddeen keenya bakkichaa gabaasan. Lolli mi'eessootti ta'ee Oromoota hedduu waan galaafateef horsiisee bulaan mudhii hidhatee loltoota Itoophiyaaf liyyuu haylii waliin dachaasee harkaaf harkatti gumaa deeffachuusaa qeerroon bakkichaa gabaasan. Weeraraa liyyuun poolisii uummata mi'eessoo Araddaa Qiqilliftuutti banteen namoonni 3 kanneen maqaan isaanii Abrahaam Isaa Waariyoo, Abdii Waariyoo Bariyoo, Muluu Doobaa Wadaa yommuu madaa'an Araddaa Waltaaneetti milishaa tokko Muhammad Jamaal Sheekaa fi poolisiin Oromiyaa 2 Ahmed Naajiif Addisuu kanneen jedhaman madaa'aniiru. Bitootessa 10 bara 2017 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaay Coomman sulula warshaa sukkaaraa Fincaa'aatti diddaan uummataa walgahii ergamtuu wayyaanee Oppiidiyoon uummata gowwoomsuuf gochaa turte irratti daran jabaatee itti fufeera. Ergamtoonni wayyaanee humna adda bilisummaa Oromoo isin keessa jiru baasaa jechuudhaan uummata hiraarsaa turuun gabaafame. Oppiidiyoon uummata kana gowwoomsuuf yaalii gootullee gootonni Oromoo sirna mootummaa wayyaanee TPLF waraana koomaandii poostiin gaaffii mirgaa ukkaamsuun ilmaan Oromoo jimilaan ajjeesaa, hidhaa, qaamaan hir'uu taasisaa fi biyyaa ari'ataa jiru jalatti deebinee hin bullu jechuudhaan walgahii guddaa wayyaaneen geggeessuuf karoorfattee balaaleffatan. Boodarraa dhaabni jallee ergamtuu wayyaanee uummata Oromoo rakkisaa fi hiraarsisaa jirtu Oppiidiyoon miseensa ishee garaaf jiraatan humnaan dirqisiiftee namoota muraasa walitti qabuun humna waraanaa adda bilisummaa Oromoo bosona Naashee keessatti sooraa jirtu baasaa jechuudhaan uummata hiraarsuuf yaaltullee uummanni Oromoo bakkichatti argaman waraana hidhachiisee kan biyya goolaa jiru isin waan ta'eef walgahii keessan hin dhageenyu isin waliinis hin dubbannu nuti mootummaas hin qabnu jechuudhaan diddaa isaanii agarsiisan. Mootummaa wayyaanee amaleeffannoo isaa duraanis kan ture bosona Oromiyaa barbadeessuun yeroo garaagaraatti bakka garaagaraatti maqaa adda bilisummaa Oromootu keessa jiraatiin bosona guggubaa kan ture torban darbe keessas bosona lixa Oromiyaa Wallaggaa aanaa Jimmaa Horrootti argamu waraana bilisummaa Oromootu keessa jira jechuudhaan barbadeessuunsaa gabaafameera. Oduu gaddaa. Dargaggoo Oromoo Abbaa Seeraa Haayiluu Kifilee waraana koomaandii poostii wayyaaniin ajjeefame bosona Iluu Abbaa Booraa naannoo Mattuutti gatamee bitootessa 9 bara 2017 kan argame yoo ta'u baatii 2 dura ukkaanfamee eessa buuteen isaa kan dhabamee ture ta'uu maddeen qeerroo bilisummaa Oromoo magaalaa Amboo gabaasaniiru. Sabboonaan Oromoo Abbaa Seeraa Haayiluu Kifilee yeroo dheeraadhaaf humnoota tikaa wayyaaneetiin hordofamaa kan ture ta'uu hiriyoonni isaa ibsaniiru.
Abbaa Seeraa Haayiluu Kifilee dhalatee kan guddate magaalaa Amboo ganda Duwwaa lama keessatti yoo ta'u, baatii lama fuuldura obboleettiin isaa Boontuu Kifilee waan duraa boqotteef gara maatii isaa du'a obboleettii isaatiif bakka hojii isaa godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Allaagee irraa ka'ee ukkaanfame eessa buuteen isaa kan dhabame ajjeefame bosona Mattuu keessaa uummata naannoo sanaan kan argame ta'uu maddeen keenya gabaasan. Abbaan Seeraa Haayiluu Kifilee sirna nama nyaataa mootummaa wayyaaneen haala gara jabinaan guutameen kan ajjeefame yommuu ta'u, ajjeefamuun dargaggoo kanaa hawaasa Oromoo magaalaa Amboo fi naannoo ishee jiraatan biratti mufii fi gadda duraan ture kan hammeesse ta'uu beekameera. Sirni awwaalcha dargaggoo kanaas Bitootessa 11 bara 2017 uummata isaa biratti gaggeeffameera. Maatii firoottanii fi hiriyoota isaa akkasumas uummata Oromoo maraaf jajjabina hawwaa goota keenya wareegames tarree jaallan qabsoo haqaan wareegamaniitti akka makamu waaqni haa taasisu jenna. Oduu kana fakkaatuun Bitootessa 12 bara 2017 magaalaa Finfinnee naannoo Qosheetti lafti sigigaatee lubbuun namoota 150 ol darbuun dhagahameera. Magaalaa Finfinnee naannoo Qosheetti biyyeen yeroo dheeraadhaaf walitti tuulamaa ture sigigaachuudhaan manneen namoota hedduu liqimsuunsaa gabaafameera. Haaluma kanaan lubbuun namoota 150 olii yoo darbu kanneen 37 ta'an immoo lubbuun hafanii namoonni baay'eenis achi buuteen isaanii dhabamuun dhagahameera. Naannoon kun waggaa 50 oliif bakka balfi magaalaa Finfinnee itti walitti qabamaa ture yoo ta'u, namoonni harka qalleeyyii ta'anii fi manneen gaggaarii keessa jiraachuu hin dandeenye mana pilaastikaa fi wantoota adda addaa irraa ijaarrachuudhaan naannoo sana jiraataa akka turan jiraattonni naannoo sanaa dubbatan. Haga ammaatti namoonni achi buuteen isaanii dhabamanis hedduu waan ta'aniif lubbuun namoota du'aniin daran dabaluu akka danda'u jiraattonni naannichaa dubbataniiru. Sagaleen Qeerroo Bilisummaa Oromoos maatii firoottan akkasumas uummattoota maraaf jajjabina hawwaa gadda itti dhaga'ame ibsata. Dhuma irratti galata qabsoo bilisummaa Oromoo, Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoon adeemsifamu cinaa dhaabbachuudhaan deeggartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo tumsa isaan godhaa turan gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanaan dagaleen Qeerroo marsaa 6ffaaf doolaara Ameerikaa 650 yoo gumaachan, Oromoo Community Yoshkaar immoo paawundii 1565 gumaachanii jiru. Sagaleen Qeerroo Bilisummaa Oromoos maqaa Qeerroo Bilisummaa Oromootiin kan baheetti waaqni isiniif haa guutu, galanni keessanis bilisummaa haa ta'u jenna. Oduun keenya guyyaa har'aa kanuma, qophiilee keenya hafanii waliin turtii gaarii. Bobbaa Birmachuu Biyyaa walgahiin Bobbaa Birmachuu Biyyaa hawaasa Oromoo naannoo dhiha USA'tti eebila tokko waaree booda sa'a 2 haga sa'a 10tti saganteeffamee jira. Hawaasni guutuu Kaalifoorniyaa keessa qubatan, hawaasni Oromoo Seetil Waashingtan, hawaasni Oromoo Denver Colorado, Arizona, Las Vegas, Dallas, Amarillo, Houston, Texas fi Portland, Oregon jiran hundi akka walgahii seena qabeessa kanarratti argamtan kabajaan affeeramtanii jirtu. Guyyaan isaa eebila tokko bara 2017 bakki isaa 781 Walkerstein LA Palma CA 90623. Odeeffannoo dabalataaf karaa bilbilaa 714688870 yookaan 323-621-7496 argachuu dandeessu. Adda Bilisummaa Oromoo Bobbaa Birmachuu Biyyaa. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti isiniif darbudha. Oduu kan isin dhageesse Jaalabdii ture Galatoomi Cachaa jaalsuu keessaa roorroos waan qopheeffate qabaa wallee warraaqsaa tokkoon booda simbiraan ga'a. Ammas qophii keenya waliin turtii gaarii. Ufuuf lafti alaala qabsoo jajjabeessuuf jajjabaadha hunda caalaa. Si waamu malee si argu naabe, si waamu malee si argu naabe. Yaadaan ni baame qalbiin koo na butaame.
bu'in harkoonni gabrummaa osoo dandamatiin dandii bilisummaa Fere farra qabsoo gufuun kayyoo jalaa eenyu abbaan rakkoo eenyuuf dhabni fala eenyu abbaan rakkoo eenyuuf dhabni fala Gaafa summiin diinaa nu keessa faca'ee Oromummaan laafee tokkummaan narree Oppiraa dhabaniis lubbuu ilmaan ayyoo lafeetti tafee har'aan gahee kaayyoo Kaayyoo dhiigaan naaban Erkama fi baanee garaan dhugubata Erkama bu'uuramii meeqatti chaaftanii Bimaal jettu hawaasaan lafa chaaftanii Erkama bu'uurataa meeqatti chaaftanii Bimaal jettu hawaasaan lafa chaaftanii Lolani lolasa igaka bishani egani esisu biyaba isani Osuka yofdun kikitun tolle akami tihayun yadawani kalle akami tihayun yadawani kalle Uummanni Oromoo mirga of ittisuu uumamni kenneefitti fayyadamuu qaba. Oromoon yoo mammaaku tortoraan roobaa hin badadu jedha. Wayyaaneen akkuma mammaaksa kanaa dhiiga ilmaan sabootaatiin keessumaa dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa turtee fi jirtuun tortortee jirti. Harki ishii xuraa'eera. Bakka deemtetti halkanii guyyaa dhiigni ilmaan Oromoo waggoota 25 darbaniif dhangalaasaa turte faana deemee itti iyyaa jira. Dhugaan lallabee dhiphisaa jira. Wayyaaneen dhugaa faana deemee itti iyyaa jiru kana karaa sirrii fi sirna qabuun deebii kennuurra akkuma mammaaksa Oromoo isa tortoraan roobaa hin badadu jedhu sana silaa takkaan xuraa'ee jettee ittuu dhiiga dibachaa jirti. Sababa malee Oromoo Oromummaa isaan qofaa yakkitee hidhaa dararaa fi ajjeesaas jirti. Wayyaaneen waggoottan 25 darbaniif hidhaa dararaa fi ajjeechaa qofaa uummata Oromoo irratti raawwachaa hin turre. Akka uummanni Oromoo hiyyummaa bara baraa jalatti kufee hafuuf waan dandeesse hunda raawwachaa turte raawwachaas jirti. Oromoo irratti shira dinagdee barumsa saamicha qabeenyaa qa'ee fi biyya abbaa isaarraa buqqisuu raawwatteetti raawwachaas jirti. Uummanni Oromoo osoo uummata qabeenya uumamaa isaa ga'ee irraa hafu qabuu imaammata wayyaaneen ta'e jettee isa miidhuuf irratti diriirsiteen waggoota 25 darbaniif fedhii isaa malee waan fudhateef hiyyummaa jabaaf saaxilameera. Wayyaaneen OPDO waliin ta'uun warshaalee yookaan kaampaaniiwwan muka ciranii daldalan bosona naannoo Oromiyaa hedduu keessa dhaabuun bosona Oromoo mancaasaa turteetti mancaasaas jirti. Bosonni Baalee, Harannaan, Illuu Abbaabor, Yaayyuu, Lixa Oromiyaa onota hedduu keessatti akkasuma bosonni Jimmaa ciramaa tureef kanaaf ragaa guddaadha. Mancaa'insa kana hordofees yeroo ammaa kana bosonni naannoo Oromiyaa dhibbantaa guddaan ciramee Oromiyaan gogiinsaaf saaxilamtee uummanni Oromoo godinoota akka Harargee Bahaa fi Lixaa, Baalee, Booranaa, Gujii fi Shawaa Bahaa keessatti beelaan dararamaa jira. Loon dhumaa namni qa'ee isaa dhiisee baqachaa yookaan kadhaaf saaxilameera. Wayyaaneen waggoottan 25 darban bosona Oromiyaa cirtee gurgurachuun lafa Oromoo qullaatti hambisuu qofattis hin dhaabbanne. Lafa gabbataa qonnaaf oolu giddugaleessa Oromiyaa naannawaa Finfinneerraa gama lixaa Bahaa, Kibba Bahaa, Kaaba Finfinnee akkasumas Baalee, Arsii, Gujii, Harargee, Illuu Abbaaboraa, Horroo Guduruu, Wallagga Bahaa fi lixaa Jimmaa keessatti uummata Oromoo naannichaa buqqisuun halagaatti gurguraa turte. Gurguraas jirti. Lafti albuudota adda addaa midhaan nyaataa baay'inaan oomishuu, lafti bunaa, lafti
qonnaa shonkooraaf oolaa jiru hektaara miliyoonaan lakkaa'amu yeroo ammaa kana harka qondaaltota wayyaanee fi waayilota isaanii jira. Oromoon beela'aa qa'ee fi qabeenyaa isaarraa buqqifamaa xurii suumaawaa warshaalee alagaa kanarraa bahuun lubbuu isaa fi beeladoota isaa dhabaa jira. Manni Oromoo bulchiinsa murna gabroonfattuu wayyaanee jalatti beela dararaa fi dhibee adda addaatiin dararamu qofaanis hafaa hin jiru. Biyya isaas akka dhabu wayyaaneedhaan shirri hedduun dalagamaa tureera. Ammas dalagamaa jira. Wayyaaneen uummata Oromoo beelaa fi waraana itti bobbaasuun hidhuu ajjeesuu cinatti akka inni biyya kiyya jedhu kan boruuf abdatu hin qabaanne karaa adda addaatiin olloota isaa keessaa garaaf bultoota bor hin beekne hidhachiiftee itti bobbaasaa jirti. Waggoota 25 darbaniif keessumaa immoo waggoota as aanan darban keessa wayyaaneen bahaa dhihaan kaabaa kibbaan saboota ollaa uummata Oromoo jiran keessaa garaaf bultootaa fi bor hin beekne leenjiftee hidhachiiftee Oromiyaa weerarsiisaa jirti. Weerartoonni qondaaltota wayyaaniitiin hoogganaman kunneenis yeroo ammaa kana humna isaanii jabeeffachuun uummata Oromoo harka duwwaa jiru meeshaalee gurguddoon haleelaa jiru. Uummata Oromoo barootaaf ollaa isaa waliin nagaan jiraachaa turee fi nagaan jiraachaa jiru goolaas jiru. Hidhattoonni garaaf bultoonni saboota akka Sumaalee, Gaambeellaa fi Gumuzii keessaa garaa isaaniif jecha wayyaaneef ergamaa jiran kunneen yakki isaan yeroo ammaa kana uummata Oromoo irratti raawwachaa jiran sadarkaa akkaan yaaddessaa irra ga'ee jira. Fala atattamaas nama ani Oromoodha jedhu irraas barbaada. Weerarri kun bahaa fi kibba bahaa Oromiyaatti baatii darbe kana guutuu deemaa turuun kan beekamu yoo ta'u, beela hamaa naannichatti hammaatee jiruun walitti dabalamee gaagama guddaa uummata Oromoo naannichaarraan gahaa jira. Kan dhumaatiin bahaa fi kibbaan baha Oromiyaatti hidhattoota Sumaalee Liyyuu Haayil jedhamaniin fi beela uumamaa jiru ishee hin quubsin wayyaaneen kunoo tibba kana ammoo akkuma argaa fi dhagaa jirutti lixa Oromiyaatti garaaf bultoota naannoo Gaambeellaatti walitti qabdee leenjiftee uummata Oromootti bobbaaftee jirti. Oromoo naannichaa qa'ee fi qabeenyaa isaarraas buqqisaa jirti. Hidhattoonni naannichaa qondaaltota waraana wayyaaniitiin durfaman kunneen torban dabarsine kana keessa lixa Oromiyaa onoota hedduu weeraruudhaan lafa Oromoo keenya jechuun falmii daangaa kaasaniiru. Jiraattotas qa'ee fi qabeenyaarraa buqqisuun lafa isaa qabachuus yaalaniiru. Daangaan Oromoo biyya Sudaan waliin qabus cufuuf tattaafataniiru. Haa ta'uutii hin milkoomne fuulduraafis hin milkaa'an. Weerarri gaaffii daangaatiin wal qabatee bahaanis haa ta'u gama lixa Oromiyaatiin hidhattoota Gaambeellaatiin geggeeffamaa jiru kun dhuguma gaaffii haqaa gaaffii uummattoonni naannichaa kaasaa jiranidhaayi jennee yoo ilaalle akka haqa of keessaa hin qabne akka diraamaa wayyaaneedhaan qindaa'ee deemaa jiru hubanna. Kun gaaffii haqaa gaaffii uummata Sumaalees uummata Gaambeellaas miti. Kan wayyaaneeti. Wayyaaneen fincila xumura garbummaa yeroo ammaa kana hudhee ishee qabe kallattii isaa jijjiiruuf tooftaa kana uummatte garuu ittiin milkooftu. Uummanni Oromoo keessumaa dhaabni bilisummaa isaaf qabsaa'u addi bilisummaa Oromoon dhaabolee saboota akka Oromoo garbummaa Abashootaa jalatti kufaniif qabsaa'uun kanneen akka sochii bilisummaa uummattoota Beenishaangul, adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaaden, adda bilisummaa biyyaalessaa Sidaamaa, adda bilisummaa uummata Gaambeellaa waliin tumsa qabsoo ijaarratee qabsoo bilisummaarra jira. Kun ammoo wayyaanee fi ergamtoota isaa kanneen akka OPDOf mataa dhukkubbii ta'eera. Dhiphisaas jira. Dhiphuu kanarraayis ka'uudhaan kunoo tarii yoo tooftaan Oromoo ollaa isaa waliin walitti buusuun fincila xumura garbummaa irraa akka inni fuula galagalfatu taasise jedhanii dhakaa danda'an galagalchaa jiru. Oromoo fi saboota ollaa isaa warra barootaaf waliin jiraatee fi jiraachaa jiru maqaa daangaatiin walitti naquuf tattaafataas jiru. Dhiignis dhangala'aa jira. Uummanni Oromoo saboota ollaa isaa jiran akkuma isaa warra barootaaf gabrummaa jala turanii fi jiran waliin rakkoo tokkollee akka hin qabne ifaadha. Walitti bu'iinsi amma wayyaaneen maqaa daangaatiin bahaa fi kibba bahaa akkasumas yeroo ammaa kana ammoo lixa Oromiyaa onoota hedduu keessatti uumtee jirtus diraamuma ishiiti. Diraamaa yaada Oromoo hiruun bara bittaa fi saamichaa dheereffachuuf qophaa'e. Haa ta'uutii akka yaadde kan itti milkooftu osoo hin taane dhumti isaa kanuma ishii murna gabroonfattuu tana haxaa'ee balleessu akka ta'u shakkiin hin jiru. Oromoon shira wayyaanee kanaaf gurra kennee qabsoo walii jalaa gaggeeffamaa jiru fincila xumura garbummaa jirurraa dhaabbachuunis hin jiru. Dhaabbachuus hin qabu.
Inni guddaa fi beekamuu qabu warreen har'a murna weerartuu fi yakkamtuu tana jala kaachuun gocha yakkaa uummata Oromoo fi uummata barootaaf ollaa isaa waliin eenyu caalaayyuu nagaan jiraachaa turee fi jiraachaas jiru dhiikisaa jiran osoo yeroon of qusatanii dansaadha. Gochi yakkaa ergaa diinaa bakkaan ga'uuf raawwachaa jiran weerarri maqaa daangaatiin taasisan kan milkaa'u miti. Naanna'ee wayyaaneen kufaatii hin oolu. Ammas qarqara geessee jirti. Boruu uummattootuma ollaa walii jiran kanatu walitti hafa. Guyyaa kana immoo seenaanis seeraanis gaafatamuun waan hin oolle. Kanarraa ka'uun bor jedhanii yaaduun akkaan barbaachisaadha. Lakkii jennaan ammoo uummanni Oromoo ciisee hin du'u. Akkuma uummata biyya kamiittuu mirga of ittisuu waan qabuuf of ittisuun dirqama ta'a. Iddoo hedduuttis of ittisaa jira. Keessumaa gootummaan uummanni Oromoo bahaa fi kibbaa bahaa hidhattoota Sumaalee Liyyuu Haayil jedhaman rukutee ofirraa deebisuu irratti mul'ise fakkeenya guddaadha. Uummanni Oromoo lixa Oromiyaa jiru kan yeroo ammaa kana hidhattoota wayyaaneen leenjiftee hidhachiifteen weeraramee jiru akkuma uummanni Oromoo bahaa fi kibba bahaa of ittisaa jiru mirga of ittisuu isaatti fayyadamee weerartoota kana ofirraa deebisuun kan heeyyama barbaadu miti. Of ittisuun mirga uumamaati. Uummanni Oromoo lafa weerarri yookaan duulli kun itti banameen ala jirus saba isaa dhumaa jiruuf dirmachuun dirqama lammummaati jenna. Inni ala jiru ammoo yakka wayyaaneen saboota walitti buusuuf dalagaa jirtu addunyaaf saaxiluun dubbii fardiidha. Tokko taanee garboonfataa ofirraa haa ittisnu. Barreessaan barruu kanaa Baareentuu Gadaati. Horaa bulaa Deebanaa. Laftis akkuma ormaa dhiiga keenya baree duguugeen fixuudhaaf nutti gale dabaree gaafii keenyuma irratti rasaana diinaa nu nyaatti gaafii mootuu itti fannuu awwaalamna jiraatti gaafii gaarii baanee utuun galiin hafna gaafii immoo isan galamne hirriba du'aa rafna kaleessa ayyaana gammachuu kabajachuuf baanee imimmaan roobsaa galle reeffa lammii baannee wal arginee nutti tolee gammannee utuu dhiichifnu boonyee gargar galle boonyuuf silaan deebifne. Warri du'a keenyaaf kaleessa haala mijeesse warri qaroo qara itti malee ajjeese warri boolla awwaalaa itti yaadee nuuf qote warri du'a keenya du'a simbiraa goote fuula isaatiin gaddee garaa isaatiin kolfaa miidiyaa qabatee olola gammachuu oofaa kunoo har'as inni ajaaf dhukkuba balfaan dhuman xiqqaatee dhamaatee diinaatiin biyyeen nama nyaate innuu dafqa isaatiin jireenya isaa geggeessaa akka namaatti ilaalanii maaf hin kabajan hiyyeessa sammuu maalii yaadanii maalii kosii itti gatu haafa walitti qabeeti silaa kan inni keessa jiraatu warra sonuu dhalche akkuma mala isaanii dhibbi duunaan 10 jedhu dhugaa jallisanii anaa nyaatu kaayaalamni warra jiraan awwaalame warra kabaja dhabee dhume akka sareetti ilaalame gadda baran qabne dhiphuu har'aa booruu barumaanoo boonyamimmaan keenyan qooru Rabbi nuuf haa kaasu kan dhalootaaf yaadu gumaa warra dhumees waaqumtaa barbaadu nagaan boqodhaa jenna kaa biyyeen sinitti haa salphatu hin dabiin sinitti dabame dhugaan keessa naa iyyatu. Lolanii lolaasaa eegagaa bishaanii eeganii eegsisuu biyya abbaa isaanii. Akkamitti hayyuun yaada waanii galee akkamitti hayyuun yaada waanii galee. Osoo nurraan bu'iin harkoonni gabrummaa osoo dandamatiin nadhii bilisummaa. Hirri farra qabsoo fulkayyoo jalaa eenyu abbaan rakkoo eenyuuf dhabne faraa eenyu abbaan rakkoo eenyuuf dhabne faraa.
Kapsofini sine Hogan sada bulan Harus fitambani Asandi rajadi Hogan tijaka Akkata tenafne Bilisu maka Yubu'a ummata amana hin eegne yoo dubbadhaaf jedhee waan hundaaf wareegne Mali bu'aan sammuu sabaan taanedha Isa abbara koo isaaf lammi fala Mali bu'aan sammuu sabaan taanedha Isa abbara koo isaaf lammi fala Kan hogganu dhibee jettee ariitini hidha kisin qabsoo ni geenya galmaan qeerroon koo kaayyoosaa hoggansa godhatee ni gaha galmasaa booree gudunfatee ni gaha galmasaa booree gudunfatee osoo nurraan bu'iin harkoonni gabrummaa osoo dandamatiin nadhii bilisummaa Heri barra qabsoo gufuun kayyoo jalaa eenyu abbaarra koo eenyuuf namni falaa Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaarraa kanumaan goolabamee jira. Nu waliin turuu keessaniif galanni keessan bilisummaa ta'uu sagantaa keenya guyyaa biroon hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof Gadaan Gadaa bilisummaati.